Hordoftoota DDT-Tube egaa akkuma beekamu baajaajiin kun baajaaji kun gosa baajaaji TVS jedhama. Egaa hordoftoota kabajamtoota DDT qaxalee wanki akkam jirtan mee nagaa jirtanii fayyaadha galanni Waaqaa gayu. Egaa hordoftoota DDT har'a dhimma tokkoofan isin biratti fedhe dhimmi kun maalidha? Yeroo baay'ee hordoftoonni kiyya sarara keessatti jechuudha gaaffii adda addaa nagaafatanii gaaffiin kun waa'ee baajaajii ilaalchiseetu jechuudha. Warreen baajaajii bitachuu barbaadan baajaajii gosa baay'eetu jira. Isa keessa fakkeenyaaf baajaajiin gosa baay'ee kun Taazoon jira, TVS jira, Atuun kan jedhamu illee ni jira. Isa keessa baajaajiin amma harkarra jiru baajaajii gosa TVS jedhamu. Egaa firoota kiyya yoo humna qabaatan isin hunduu bilbila kiyya liinkii jala isiniifan godha. Bilbila kiyyaan bilbiluudhaan gosa TVS baajaaji TVS jedhamu jechuudha. Yoo isa bitachuu barbaadan bilbila masfara keessatti natti haasaa isin jedha. Hordoftoota DDT baajaajiin biraallee ni jira, Taagroon ni jira, baajaaji fe'een jira waan ta'eef yoo bitachuu barbaadan bilbila kiyyaan bilbilaan isin jedha. Baay'een isin jaalladha isin qaba. Sanaan duratti immoo warreen anaaf akkuma yeroo hundaa jechuudha isin gaafadhu warreen YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochaa ta'u akka walitti hirkannu isin jedha. Tola ka baajaaji har'a gurguramuu yookaan immoo bitachuu barbaadan kana isitti agarsiisa. Yoo jaalattan naa bilbilaa isin jedha WhatsApp, Telegramtiin nagaan naa jedhaa horaa bulaa. Ciao. Hordoftoota DDT-Tube egaa akkuma beekamu baajaaji kun gosa baajaaji TVS jedhama. Egaa isiniin dhiyeessatan jira. Isin wanti isin barbaadan maalidha? Bilbila kiyyaan bilbiltanii to'achuudha nagaafachuu qofa. Baajaaji kun gosa TVS jedhama. Homaan hin jira, wanti badin jiru, shaansiin isaa gaariidha, luktiin isaa illee gaariidha, manni motoraa illee gaariidha. Isin maal barbaadan bilbiluu qofa kootti yeroo tokko. Kaameraman. Egaa hordoftoota DDT akkuma argaa jirtan keessi isaa jechuudha. Wanti badin jiru, wanti hunduu qulqulluudha. Sadaa jedhee jira akkuma beekamu. Wanti isinirraa eeggamu maalidha? Bilbila naa bilbiltanii to'achuudha. DDT eessa jirta? Qarshiin isaa meeqa? Mee gosa motoraan kun maalidha? Jedhaatiin nagaafadhaa waan biraat mee kara motoraa haaseetu. Egaa bakki kun immoo akkuma argaa jirtan naannoo bakka motorri jiraatu yaa ani makaanikiidha akkuma argaa jirtan. Tagabal. Egaa akkuma argamu kun bakki kun bakka motorri taa'u inni biraa immoo shaansiin isaallee qulqulluudha. Baajaajiin ijoollee nu bamne hin goddaamne wanta takka jechuudha. Wanta sobaa ani isinitti naasa'u DDT akkuma beekamu akka na amantan ani abdiin qaba. Isa kana bilbila kiyyaan bichaa naa bilbilaatu jechuudha. Nagaafadhaan isin jedha. Dubbii isinitti hin baay'isu, waree isinitti hin baay'isu ijoollee kana. Naa bilbilaa bakkuma jirtanitti koottaa ani jiru jechuudha. Magaalaa Mojoo keessan jira. Magaalaa Mojoo keessan jira. Isin hunduu naa bilbilaatu jechuudha. Naa bilbilaatu akka nagaafatin isin jedhu. Isinii galee kana baay'een isin jaalladha, isin kabaja. Naa bilbilaa'ee bilbilli kiyya 0920 17 79 82 isin jedha. Ayyee nagaa hirtaaba jirra galnaa gaf abbaabba salaam dha allen so akkuma beekamu mooddiin isaa baay'ee bareeda. Akkuma argaa jirtan naa bilbilaa'ee baay'ee das namadha. 0920 17 79 82 naa bilbilaa'ee gaaffii yoo qabaatan nagaafadhaa nagaan jedhaa.